guddicha Abbayyaa marsaa sadaffaa bishaaniin akka guutuu erga beeksiftee bultee jirti. Masriin garuu karaa ministeera dhimma alaa isheetiin ammas waajjira mana maree nageenya mootummaa gamtoomanitti iyyata dhiyeeffattee jirti. Beekaatuma. Ijaarsi isaa erga eegalamee waggaa 10 kan lakkoofsise hidhi haaromsaa Itoophiyaa, Suudaanii fi Masrii jidduutti dhimma wal dhabdee akkuma ta'etti gara xumuraatti dhiyaachaa jira. Waggoota lamaan darbaniif Suudaanii fi Masriin osoo waliigalteerra hin gahin Itoophiyaan hidhicha bishaaniin guutuu hin dandeessu jechuun mormii fi akeekkachiisa dhiyeessanillee Itoophiyaan bishaan guutuun adeemsa uumamaa ijaarsaa ta'uu fi gaaffichis kan fudhatame hin qabne jechuun haala milkaa'een marsaa 2 bishaan guutuu beeksiftee turte. Marsaa sadaffaanis bara kana baatii hagayyaa keessa akka gaggeeffamu mootummaan Itoophiyaa kan beeksise yoo ta'u, miidiyaaleen Masrii tokko tokko garuu fakkiiwwan saatalaayitii waabeeffachuun torbaniin duraa eegalee marsaa sadaffaan hidhicha bishaaniin guutuu eegalamuu gabaasaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Masrii xalayaa mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif erga irratti Itoophiyaan tarkaanfii dhuunfaa isheetiin hidhicha bishaaniin guutuu itti fuftee jirti jechuun iyyata dhiyeeffateera. Gama Itoophiyaatiin ammoo haga yoonaatti hidhicha marsaa sadaffaaf bishaan guutuu eegaluu ilaalchisee ifatti wanti jedhame hin jiru. Ammas ta'ee kanaan dura qondaaltonni mootummaa Masrii ijaarsa hidha haaromsaa haala bishaan itti guutamuu fi adeemsa hojii isaa irratti komii kaasan ilaalchisee Itoophiyaan waliigaltee biyyoonni 3 bara 2015 waliigalan cabsitee jirti jechuun himatu. Waliigaltee kanarratti haala fayyadama bishaanii irratti walta'iinsa biyyoota haqa qabeessaa fi amansiisaa akkasumas biyya kamuurrattu miidhaa olaanaa hin qaqqabsiifne haala barbaachisaa ta'een hunduu miidhaa hambisuu akka qaban kaasuun Itoophiyaan gamashitiin hidhichi aannisaa akka maddisiisuuf kan oolu yoo ta'e biyyoota gara gadiitti argaman irratti miidhaa cimaa waan hin qaqqabsiifneef waliigaltee mirga bishaanichaatti fayyadamuu ishee gaaffii keessa galchu akka hin mallatteessine beeksisaa turte. Masriin bishaan laga Abbayyaa kan dhugaatii fi qonnaaf adda durummaan irratti hundooftu hagi bishaanii kan hir'atu yoo ta'e jireenya uummata ishee irratti dhiibbaa olaanaa hordofsiisuu akka danda'u kaasuun faayidaa ishee eegsisuuf waan hunda raawwachuu akka dandeessu ibsite. Keessattuu Sudaan waliin leenjii waraanaa haga gaggeessuu jalqabdee jirti. Itoophiyaan ammoo uummata ishee hanqina ibsaa keessa jiruuf ifa dhiyeessuu fi damee industirii gaanfa Afrikaa irratti mari'achuun nageenya waaraan akka dhufuu fi deeggarsi namoomaa akka lammiilee bira qaqqabu akkasumas rakkooleen dhiittaa mirga namoomaa akka furaman taasisuuf kallattii kamiin yoo hojjetame wayya dhimma jedhu irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'achuuf ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Maayik Hamar gara Itoophiyaa kan dhufan ta'uu imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsee jira. Kan Mr. Hamar wajjin walga'an itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin kan Maayik Hamar nageenya itti fufiinsa qabu biyyattii keessa akka jiraatuuf mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiru ibsanis ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti baaseen addeessee jira. Haaluma kanaanis mariin nageenyaa hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin karaa pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjootiin eegalame akka itti fufu mootummaan kutannoo qabaa jedhan obbo Dammaqan. Akka ibsi ministeera dhimma alaa karaa toora feesbuukii isaa irratti ibseen obbo Dammaqan marii nageenyaaf kutannoo agarummaa gamtaa Afrikaa kan hin fudhanne ta'uu ibsaa jiru. Kanaafuu hawaasni idila addunyaa qaama kanarratti dhiibbaa gochuu qabu jechuun gaafataniiru. Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Maayik Hamar gama isaaniin nageenya waarawaa fiduuf mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiru dinqisiifataniiru. Deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu irrattis hojiin hojjetamaa jiran jajjabeessaadha jechuun ibsaniiru jedha ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa baase kun. Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Maayik Hamar haaluma wal fakkaatuun paartilee siyaasaa morkattootaa waliin dhimma nageenya biyyattii irratti mari'ataniiru. Adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo paartilee ergamicha addaa Yuunaayitid Isteet waliin mari'atan keessaa yoo ta'an dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ijoo marichaa akkana jechuun sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Akka dhaabbata Oromiyaatti rakkoo biyya kanaa attamitti ilaaltu maaltu jira rakkoo jiramu kan ammoo attamitti hiikuun danda'ama gaafachaa turan. Nuti biyyi kun kamma jirtu kanatti rakkoo ammoonaatti hin argine keessa jirti. Marii biyyoolessaa gaggeeffamee biyya kana rakkoo bal'aa siyaasaatti jira. Rakkoon bal'aa siyaasaa kun hiikamu malee lollis bal'ataa jira dhaabbatu malee nagaan biyya kanatti dhufu malee biyyi kun gara badiitti deemaa jirti isa jedhu kaafneerra karaa keenyaa rakkoo bal'aa kana hiikoo kan jiru rakkoo siyaasaati. Siyaasaan hiikamuutu irra jira. Siyaasni mariidhaan hiikama. Mariin kunoo hunda kan hammate ta'uutu irra jira. Garee tokko duwwaa otoo hin taane hunda kan hammate ta'uutu irra
jira. Kana keessatti inni mootummaan marii biyyaa jedhee komishinii dhaabe jedhee batamaa jiru gareen tokko fedhii isaatii fi karaa barbaade akka barbaadetti kan uumedha. Kun rakkoo biyyaa hiikuu hin danda'u. Addunyaanis itti dabalamee biyya addunyaa muuxannoos qabanii dandeettis qaban beekumsas qaban itti dabalamanii rakkoo kana nu gargaaranii rakkoo siyaasa keenya akka ta'utti akka hiikkannu isa yeroo kaafnee dubbanneerra. Itti gaafatamaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu gama isaaniin marii kanarratti dhimmoota dhaabni isaanii kaase akkana jechuun ibsani. Keessoo lammiileen Oromiyaa sabatina dhabuu kaasatti wabii jireenyaa dhabuudhaan ajjeefamaa ammoo addatti haala ittiin bulanii oolanii bulanii jiruuf jireenya ofii geggeeffachuu dhabu deebi'ee immoo dirreen siyaasaa guramuudhaan hoogganootni dhaabaa miseensota shanee gumii sabaa adda bilisummaa immoo kaasee hanga hawaasa bal'aa deeggaraa dhaaba keenyaa kan ta'an yeroo isaan itti famaa jiranii fi wabii jireenyaa yeroo isaan dhabaa jiran kanatti. Rakkoo hamaan Oromiyaa keessa jira kan jedhan Piroofeesar Mararraan gurri qaamolee hundaa kallattii kaabaarra qofaa dhaga'uun nageenya biyyattii guutuu fiduu hin danda'u jechuun maayika mariif ibsu isaanii eeraniiru. Akka biyya kanaatti rakkoon hiikamuudhaa fi gara walakkaa kanaaf gara gatii kana yoo ilaaltan malee rakkoon gara boroo kuni gara kaabaa kan duwwaa ilaaltanii inni yoo dhaabbatee mootummaa isaan walii galanii rakkoo biyya kanaa hin hiikama jettanii ijoo akkasii dhiisaa. Rakkoon bal'aan kan jiru biyyuma kanayyuu hiikoonis immoo akka bal'atee dhufuu kan danda'u walakkaa kanaa fi dakana dabalatee malee hin ta'u inni kophaa kukkunneetu ilaallaa Onni kaabaa hojjamee ni dakanaa sinii kamaan jidduu sinii kamaan maal jedhu kuni abjuu ta'ee akka nafnee gara isaa ijji keessa yeroo baay'ee gara kaabaa kana laalaa inni waan tapha baafnedha. Ko biyya kanaas bal'isoo ta'e malee bu'aa guddaan qabu ijji keessanii gara hundaa ilaalu jennee karaa fi jala murreetti himneerra. Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Ambaasaadder Maayik Hamer marii gaggeessaa jiran irratti dabalee dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Awurooppaa irraa ergama wal fakkaatuuf kanneen dhufan Itoophiyaatti daawwannaarra akka jiranis himameera. Kana kan ibsan gorsaa nageenyaa biyyoolessaa muummee ministeeraa Abiyyi Ahimad Reedwaan Huseenii fi ministeera haqaa Geediyoon Ximootiyoos mootummaan Itoophiyaa marii nageenyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin taasisuuf yaada ilaalchisuun ibsa kennuufii eeraniiru. Ejjennoo mootummaa ilaalchisuun ibsi kan kennameef bakka bu'oonni mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa akkasumas imbaasiin Yuunaayitid Isteet kan Jarmanii, kan Xaaliyaanii, kan Biriitaaniyaa fi kan Faransaay ta'uun isaaniis himamee jira. Tibbana ibsa kan kennan dura taa'an adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el mariin dura haal duree xumuramuu qabutu jira jechuun dubbatanii turan. Mariin ni gaggeeffama jedhan irra jirees kan hoogganamu warra Ameerikaan ta'uu kan ibsan Dr. Dabratsiyoon marii kan eegaluuf jalqaba bu'uuraaleen misoomaa deebi'anii banamuu qabu jedhan. Ambaasaadder Reedwaan mootummaan garuu haal duree kan hin fudhanne ta'uu ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.